isinirraa turuun keenyas beekamaadha. Haa ta'uti garuu har'aan tana keessummaa tokko keessummaa kabajaadha. Nama weelluu yookiin sirboota garaa garaadha. Sirboota jaalalaatii fi sirboota birootis akkasuma sirboota nama bohaarsan sirbaa ture. Artist Abdii Mi'eessoo qabannee isiniif dhufneeti jirra. Maaliif ija uummataa duraa dhabamtee maal gaafiilee isin gaafattan hunda isaatu isiniif gaafannaa. Asumaan isinis nu wajji turaa isiniin jenna. Hayyeemee duraan dursee waamicha keenya kabajjee dhufuudhaaf baga nagaan dhufte isin jenna. Isinis baga nagaan naydanii baga nagaan naaf ertanii isiniin jenna. Hayyee duraan dursee amma gaafiin keenya kan jalqabaadha. Maaliif wallee kan kee babbareedaa san ija uummataa duraa maaliif baddeemee kana gabaabsiitii nuuf ibsi? Wanni kun duraan dursee baduu miti. Aartiin obsa feesista. Obsi ammas dharraa feesisa. Akka fedhallee ta'u yoo xiqqishoo kana baddee deebitee waan bareedaa dalaydee uummata biratti illee fudhatamanii harkattaa jeetii yaada. Amma saala qilleensaa kanaa wajjis xiqqishoo waa isa hojjedhee ganaa waan bareedaa takka hojjechuuf xiqqishoo wanni ijee malee teessuma isaarratti irraa fagaaddeetii miti. Jabaa keenya bakki dhaloota keetii eessaa? Bakki guddina kan keetii hoo eessaa? Addunyaa tanarraa bakka biyya jiraatuu feetu filadhu yoo siin jaanoo biyya tam jiraatuu feetaa biyya tam filattee jiraattaa gaafii jettuudha. Gaafii tanaanoo maal jetta deebisaa isii mee? Waan bareedaadha. Iddoon dhaloota kiyyaa gubbaa qorichaati. Iddoon dhaloota kiyyaa gubbaa qorichaa ganda biyyaafit jedhama. Ganda biyyaafiti iddoon jireenya kiyyaa immoo Meessoo. Meessoo addunyaa tanarraa immoo bakki jiraachuu barbaadu yoo jiraate Turka. Turkiidha. Turkii haalaan hin jaalladhu. Maaliif Turkii filatte mee? Turkii sana haala biyya aartii waan taateef. Sirba sirbuudhaaf maaltu si kakaase? Ammoo hojii sirbaa hojii haarawa maal qabattee dhufaa jirta mee uummata duratti maaliin gabba'uu deemta? Waan bareedaadha. Sirba kana wanni itti na kakaase yoo jiraate durumarraa odoon kutaa takka baradhu dhibee takka gizee baratu maaltu feetaa maal takka jaabeeta. Amma lafa irraa gaafa san keessa sirbuun barbaadaa faan jaabeeta. Saniin booda miccoo takka jira asuma naannoo kana Meessoo madana hangaatu nuuree jedhamti. Wallee wallistee dhuftee wallee siisan na dhageessisteen. Kana eenyu si godhama kanaa jee gaggaafadheetiin na jajjabeessiteetiin akkana faraan bira dhaqee maal naan jettee akkasii faraan dura sirbaa abba namaa tokko akkas naa dalagee. Eebas booda bakka fedhiin karaa sirbaa evan dhageeffadhee booda hedduu na kakaasee kastis muumir bira sin deema Alii Ahmad Diimaa birallee deemee akkasuma mucaa isaa wajjin hunda Finfinnee dhaqee waa hedduu kan hojjetaniin qaba. Garuu immoo tafuun duraatiif amma sirboonni ayyaadu jiru sirboota shawaa fi hippaap hedduu jira. Keessawamma sirboota shawaa keessaa yoo jiraate sin safeeruu hin danda'a. Ammumaa jechuun hanga xiqqaa tokko jechuudha. Ilillitoo jiitu marga lagarraa jaalalleetoo jiitu marga lagarraa. Ilillitoo jiitu marga lagarraa jaalalleetoo jiitu marga lagarraa. Birbirsi daraaree baala baasuu fi subii garaa koo an subii garaa koo suuta jaalalli nama raachuu fi burtukaanee alleelii na sodaachisa abjuudhaan na godaansisa lakkii abjuudhaan na godaansisa ifiin beeku alleelii na sodaachisa abjuudhaan na godaansisa lakkii abjuudhaan na godaansisa. Kana faadha. Sirboonni raappiidha immoo yoo jiraate raappa keessaa yeroo tokko booda mishinii dhaqaba. Maqaan kiyya tokko habooltii yammakoo hedduu wal jaalannaa waliin sugnu aboo gaafa gizee rakkoo waliif taane hirkoo tolche barnu uumee nuti hin qabnu rakkoo afaan walii keenya wanta akka furnoo sigaaras mixuuxaa dafee fi xabaakoo dubbii hunda gahuu ittiin dhiise kaa aboo jaa kana yoo rabbi jeeshaallah isin ni dhaqaba. Ammaan tana dabaleen gaatan jaalalaati. Jaalala jechuun siif maali? Jaalattee beeytaa'oo wal duraa duubaan deebisi. Jaalala jechuun akka yaada abdiitti akka yaada abdii Meessootti jaalala jechuun hannitee fudhachuudha.
Jaalala jechuun nama tokko ni jaalatta osoo nama saniif jaalalan kennine jaalachuun dandeessu. Isinis si jaalatti atis jaalannaa walii kannitanii jechuudha. Kannitee fudhachuudha jaalala jechuun. Waa'ee gama mataa xiyyaa deemmooti jaalattee ni beektaa wanni jaamu sun jaalannaa nuun fuudhe. Silaan jaalachuu baadiyyaa hin fuudha. Hin fuudhu ture. Jaaladheetiin fuudhee alhamdulillah ilmu sargadee haa ta'u maal ajaa'ibaati. Ispoonsara harkatteeti moo akkamitti hojii kana kan hojjechaa jirtu? Waa'ee ispoonsaraati hojii wal qabsiisee waa'ee aartii kanarratti namni hanqammaan tanaa sumuunii ana na gargaare hin jiru. Aartii jechuun ta'ummataati. Namni kun gaafa aartii takka dalagu aartii jechuun obsaa fi ba'aa guddoo uummatarraa haati baattee deemtu kana wanni irratti barbaachisanii beektaa. Amma duraan dursee ani gaheen hojii tiyyaatis diras maras gahee ogummaa uffata aadaas ta'ee uffata faashinoota dubartoota ayyataa kanas hodhuu hin danda'anii. Kana biras dabree dukkaana bakka kanas ni qabna kun dukkaanni waa'ee maatiiti. Ani ammoo kam tokkotti uffatumaa fi kana hodheetiin gaheen hojii tiyyaa maqaan isaa musan hojiidhaatiin walitti daddarbadhaa maal jaa uffata kanas diizaayinii adda addaatiin dalagaa waa'ee aartii hanqammaan dura sirba albamaa fi viidiyoo afur akkana dalageetiin ture jechuudha. Saampelaa fi maasteroota walitti saabamee jechuudha. Dhimma mudannootiin wal qabatee mudannoon si mudate yoo maal fakkaatti? Wallaahi waan si ajaa'ibu keessa mudannoon na mudate yoo jiraate wallee yoo naannaa ta'e jiru tokko dalaguu xiyyaarratti jechuudha. Innaayin gaafa nasii maallaqa qabadee deemee dhaqee waan inni ittiin dhufu giseen dhabu silkillee gurgureen qaba. Silkii takka gurgureeti Nookiyaa xiqqoo takka hin deema ture. Nookiyaa sanillee gurguree gaafan ittiin biyya tana deebi'een qaban. Haa ta'u garuu immoo namni ammaa beektaa asuma naannoo keenya kana keessatti ispoonsara jedhee gaafan dhaqee gaafadhu wantoonni isaan anaan ja'aa turan kanaaf isaan jedhee siimullee hin danda'u. Guyyaan kilippii dalaguu deemu qaama dhiqadhu naan jaan. Hoggaan deemee qaama isaan dhiqadhu viidiyoo duratti akkamitti hafuun bareedaan dhaabbata. Bakka akka otuma jiru otumanni jirutu guyyaan sana akkasii nuti dabaree guyyaa itti aantutu qabbatee irraa bahuutu duudhaan deemnee gizee viidiyoo sana dalagnu. Finfinnee biyya ta'uu sirba tokko irratti liftiin dalagne beekee liftiidha. Osoo liftiidhaan dalaguu jirruti silaa haa kudhan farra buunu kudhan lammaffaadha. An kaameeraa jala jeetiin dura sirbe. Beekee kaameeraa jala jeetiin dura sirbe garuu kaameeraan hin jiru gizee naayiboo maal eessa jedhee mucaa maaltu fuudhee jennee ammas gizee gaddeebi xurii takka gaddeebi. Waan akka saffaan mudannoodhaan na mudate. An amma dhugaa rabbii hin fuudhe namni gaafa nan fuudhu hayaadaa ture abdi fuudhe ganaa sirba dhiisee jira. Jee yaadu ture. Keessa kutee akka waan du'ee lubbuun badee takkatti illee maqaa kiyyaan olaa na banatanii ture. Haa ta'u kun jechuun maqaa kiyya ajjeesuu miti. Aanaan lubbuun jiru aanaan ajjeesuudha malee. Dhibeetaa garuu immoo namni kun wal kaasuu qaba. Jireenya fi kana kanarratti maal akka ta'uu qaba. Kaayyoo danda'e ammas waan irra deemtutti akka beekuu qabda ammas. Waan namni deemuun namaan deemu osoo hin ta'in waan ati fi deemtuun bakka humna kan keessan beekuu qabdaati. Saniifuu namni tokko immoo wal kaasuu qaba, wal guddisuu qaba, waan irra deemtu kana akkana godhuu qaba. Ijoollee amma fakkeenyaaf wallaahi alhamdulillah rabbii xiyyaafis galatan galfadha. Gaafan akkas wallee eegumsa naannoon ta'e jechuun illee dirisma akkas walleedhaanis wanni hin jenne ijoolleen takka takkas warroonni amma sirboota babbaasan ni jiran akka eelamoo yookiin abdalloo shagaamoo ni jira. Mustafee kajamu jira hangaatu nuuree ni jiranii isaan kana fa'aa gaafa walii dhaloonni akka Guutamaa Mahammad akka Galataa Labuu Yamanii hundi fa'aa gisee dhufanii hojjetatteenya fa'aa jaasonu hedduutti akka na gammachiisanii. Warri kun ammas warroota anaaf lubbuu saayiboota kiyya namoonni akkam isaan jaaladhuudha. Keessa kutee meessoo hudii fi asaboot gisee isaan akkana wajji dhufanii wajjin bakka tattabatanii wajjin mariifaa haala yeroo tana lafaa hojii deeman waa'ee aartii kanatti hedduutti akka isaan dinqisiifadha hedduutti akka isaanii gammada. Kun waan isaarra sagantaa naa kannanii haala kanaan yaada uummata kiyyaaf akkam baafadhu na godhanii galatuumaan isin ja'a hedduun isin jaaladha. Hayyemee sirboota hanga ilaa ammatti hojjatte jalqabarraa ka jalqaba hojjetterraa kaasiiti akkasitti xiqqoo ishee oloofime. Sirboon an dura baase yoo jiraate mata dureen isaa bareedduu qashtii ija kuulaa ja'a. Bareedduu qashtii ija kuulaa namni maanarraa si kajeelus waa sin harkaatu sirraa hin qaba abdi guutuu ja'a kaduraati. Itti aanu ammoo qooyaa azeebee ogeetti jaalalaa siifa maraadee qoodeena malaa ja'a. Kasadaffaadhaan ammoo jalqabaan si arkee guyyaa guutuun oollee.
onneti yaguba daapate nasente arada natate yoni sinagare karande mumara ijansi berbade tani narke chufa fulake salale abdini marate jeena hasawe sebab Faisal akasma aburfanis beredu diri khajo ko jira ni jira te dula jira infine bieto dis ni jira semboda na jana taati hokani si arku osuma ne fetu na desi ta hogu na mafuti sita wa ekhi yamara lugwanyo na fiti na fimi wangara way na fimi wangara khanem fajra finfinne biyato ya handurati ya simale jiracho yomin dandaya handurato dabunin dabe baraya amma sijala dotti anin kabu faya kajo fajra sangu bais wallen takasni jirti sunis wallumati ya ragaru naman kam jara du sai ba kaje to anin lande jira iske mudu janini halan namite jalalti banan dawa oniti yanati ولالا الناس جاللا منتو وانجلي سيبر بدن دما يداني فلالي فايو يه سبجو تو كجرا حالا بريد على ولا سونيس ولا ليه كنا فرا جرا ايه ولا دي لغنا خيسا ولا ان حالا جالدو يوجراته غوتو تلس ولا سون فدا سلا علان دس نجا نجالتا اتي هوغاني سي اركو osuma na fitu na desi ta hogu na mafudisi ta wa ekhi yamara dukan yo na fiti na fimi wangara way na fimi wangara na fimi na chalata ati hokani si arbu osuma na fitu Nadesita huku na mafudisita wa ekhi yamara dukan yo na fite na fimi wangara way na fimi wangara way na fimi wangara Interra meshan kamu tesa muka sekidomiti sana mni meka jira jima ko bidate wan bishanin kamu kan bishanin ela dukun kamne jira مالك نحن خلينا نقول بر بيهو كمنا هو من اللي أدون كيشنا باتنين ولا داو قبل تياد برامتي سيجالي أدون خش السواد الدنيا سفديف كيس خاو قبضاتي أكادو سنسوم نجتو يو سيجالي دبين ليتا سنيفو يعني أنا سنيكا بوجراتي وان فدينو هاتو أنا سيادا كا يادا دي مسوتين سدو بنجرا وان فدينو هاتو وان بينيس خبيت نرا برادا وجنا دا بدا وان أركت ولين بربادا وجنادا وجلوجا حالم بين إس خبيت أنا ربنا واليوم جبلسان جاء يعني خياتكو خنا اسمي جدا بدي اسمي جي le video le kana le dalagu badu wani kabun sinjana da bada wan barbaci sate kana garo mu wontoni namonni warota kana qequdaf yaade qabu yo jirate to gongore ni jiran yo mille tana ni ifna male inda munti ana qofa finjein if qofa gafa yaddu namse walu jiru kana qofa biyo kodda sanifu nama mata adaya mata wali qabu dirqama khanyata kadan fidu Baka ilmu oromo ti hojii dalagu arti tanan arti jabeessu akana ba nama odolu bunjuru njejebesine efanni dujebesitan guutan maala gumbuwa kana dhaba biro oromo ndara woni kana ko yaada khiya wona ma yaada abdimeessoti sanifu walqeequs dhaba media online irratti waan takka waan haasutanis gamana lalladdaadha nama qeequ dhaba qatuffina qabdan antufisinin qabu isinin jaaladha خنيس نرجع شو جراته أفونا لله خنيس نقوم عليه يا داني سندوبا يستي سنكيك أيو جراته يفهمنا كودا أسبوع شو في مسود على نجارة باي تشاو